Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu. Kuni qophii hubannaati. Egaan akkuma maqaa isaarraas hubannu akeekni sagantaa kanaa haalawwan yeroo yerootti biyya keessatti mul'atan faana buunee qabxiilee jajjaboo tokko tokko keessaa kakaafnee namoota beekumsa muuxannoo hubannoo gahaa irratti qaban mari'achiisuun yaada wajjijjiiruudhaa fi hubannoo walii gabbisuuf yaalii gochuudha. Egaan haaluma kanaan arras keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa kana isinitti beeksisuu iyyuu baay'ee barbaachisu nama Oromoon hedduu gurra keessaa qabuuf beekuudha. Abbaa Caalaa Lataati. Tumara keenyatti gari waa'ee maqaa kanaa waa tokko darbuu barbaada. Yeroon akkas jedhee waa mokkaa dhaamsa gara biraan finne. Moggoon kun moggoon abbaa baluu jedhu kun aadaadhumaanii maqaa kabajaadhaaf jecha moggaafamuudha. Keessaa yeroo namoonni guddatanii gara fuudhanii mana godhachuutti dhiyaatan yookaan erga godhatanii booda kanaafuu itti fufa gara biraan barbaachisu. Amma garuu yeroo tokko tokko dhageenyu moggoosa obbo jedhu kanatti daddabalanii yommuu waaman dhaga'ama. Obbo abbaa baluu waan akkasii kun haala moggoon kun itti ba'uun wajjin waan hin deemnee fi itti dabalamuun barbaachisu. Anis gaaluma kanaan Abbaa Caalaa jedhuman waamaa. Gara marii keenya dabarraa Abbaa Caalaa Lataa baga nagaan jiraattanii immoo affeeraa keenyas immoo fudhattanii marii kanaan dhiyaachuu keessaniif maqaa Oromiyaanis neetwoork maqaa sagantaa hubannaatiin sin galateeffachuun fedha. Isinis na affeertanii hubannaa irratti akkan haasa'uu fi carraa waan naa kennitanii fi guddaa galatoomaan isiniin jedha. Gaariidha. Irra caalaan marii keenyaa barreeffama gabaabduu isin dhiyeenya kana intarneetii keessan tokko karaa onlaayinii facaaftan tokko irratti kan hundaa'edha. Sana dura garuu walumaa galatti waan jiru tokko irratti gaaffii qaba. Tapha tokkotu jira. Tapha ijoolleen taphattu lama ta'anii taphatu. Nam tokko fuuldura deema ilaalaa, inni tokko immoo lammaffaa immoo dugda duuba gateettii qabatee duruunfatee duukaa deema. Taphni kun eessa geenyeedhama. Inni ilaalaa deemu sun bakka gaanitti maa deema. Haaluma kanaan bakka inni itti jalqabe beektu. Qabsoon bilisummaa uummata Oromoo fincilli diddaa gabrummaa kun har'a eessa ga'ee jira? Yoo Oromiyaan tapha kana taphachaa jiraattee nama qabee adeemaa jiruun eessa geenyettee gaafatte maalitti himuu danda'a? Kanaaf akka yaada isinii gabbisuuf jecha tokkoon isinii himuu barbaada. Yeroo sarraanfadheera haadha manaa Mallas Zeenaawitiyyuu waan tokko jettee Oromoon bilisummaa ni barbaada garuu du'uu hin barbaadu jette. Haala amma arginu kanaan keessaa haala qeerroon dhaloonni qubee agarsiisaa jiru kanaan kun dhugaadha. Waan qabdan nuyi. Tapha dur taphannee keessa guddanne nu yaadachiifte. Eessa geenyeen waanuma taphannee guddannedha. Qabsoo Oromoo eessa geenye har'a qeerroodhaa fi maaliif qarree of dura qabnee nuyi eessa geenye jennee gaafachuu dandeenya. Yookaan immoo nuyi dura deemnee isaan immoo eessa geenye nuyi jechuu danda'a. Barbeetaa waggaadhuma 40 kan hin guunne keessattitu
seenaan haaraan galmeeffamaa jira jechuudha. Waggaa 40 nama guutaa amma waggaa 40 kana keessatti eessa turree of duuba deebinee yoo ilaalle jenne beektaa haalli har'a keessa jirru kun abjuu namatti fakkaata. Bara qabsoon bilisummaa kun bu'uureeffamu jechuun kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu malee qabsoon bilisummaa kufaatii irraa ka'eetu walitti fufeetu deemaa ture bifa fincilaa ka'ee hin dhaabbanne bilisummaaf Oromoon qabsoo gochuu garuu bifa siyaasaatiin bifa waraanaatiin bifa dippiloomaasiitiin ijaaramee kan inni qabsoo gaggeessutti ka'e adda bilisummaa Oromoo wajjin jechuu dandeenya. Yeroon sun akkam ture yeroo jennee of duuba deebinee gaafannu namuma maraatee fakkaata yeroo sana waa'ee Oromoo waa'ee bilisummaa Oromoo waa'ee Oromiyaa haasa'u waa'ee afaan Oromoo afaan barreeffamaa afaan hojii ta'uu qaba jedhee haasa'u maraatummaa fakkaata ture. Warri yeroo sana waan kanarraa hirmaannes no maraachuun hin oolle maraachuu jechuun beektaa waan soosaayitiin akka soosaayitiin tokko jiraatu keessaatii baatee bifa kan biraatiin yaaduudhuma duwwaadha. Hin danda'amu hin yaadamu nakee inuma wanni hin fakkaatu ture kana akka kanatti ka'ee qabsoo isaatii fi bilisummaa isaatii fi kabajaa biyya isaa irratti kabajaa qabaachuu qaba jedhanii yeroo sanatti socho'uun yaada beektaa baay'ee namoota xiqqaa keessa ture. Maaliif waggaa 100 ol lolli qalbii psychological warfare karaa waraanaa karaa ikoonomiitiin karaa aadaatiin Oromoo irratti baay'ee miidhe. Jijjiiruu magaalaa keenya jijjiiruu waan keessa hin darbin amma isa sanatti achitti leebu. Kuni yeroo sanatti maaliifitu namni ka'uu dadhabe yeroo tokkichaan ka'ee akka har'aa kanatti socho'uu dadhabe yoo jennu miidhaa adda addaa sarara ga'e irraati. Kanaafituu yeroo jalqaba waan qabsoon kuni ati Oromoodha. Oromoon saba guddaadha. Kutaa 11 keessa jirta. Mirga immoo qabda. Biyya kee immoo Oromiyaa jedhama. Afaan kee afaan hojii afaan barnootaa ta'uu danda'a. Ta'uus qaba jedhanii yoo taasisanii ittiin fakkaatu namoota baay'ee waan haalli kun jijjiiramu ittiin fakkaatu. Egaa nuti kan goone mootummaa sadii keessatti mootummaa Haile Sillaasee mootummaa Dargii kun bara ammoo mootummaa wayyaanee kanaa keessatti. Kanaaf haalli Oromoon eessa gahe kan jennu Oromoon har'a uummata irraanfatame uummata dagatame tuffatame ta'uu keessaa baheetu uummata har'a sochii warraaqsaa kan gaafa Afrikaa sochoosu hoogganaa jiru uummata. Jaalannuu jibbiloota biyya sana keessatti deemaa jiru uummata Oromooti kanatti. Kan itti mata duree ta'ee itti wareegamee itti of kennee deemsisaa jiru. Xinnoo waan akkasii himuudhaaf bara 1979 Sudaan seenne qabsoo hidhannoo jalqabuudhaaf yeroo sana warra Sudaanitti Sudaanoti maal isinii nuun jennaan nuyi Oromoodhaa inni kan isaan beekan Habash irraa yoo hafe jabartiin immoo warra Islaamaa isaanii lakkiin Oromoon beekan
jireenya keenyaan jiraatu buna keenya dhugu baaqilaa keenya nyaatu waan nuyi biyya keenyaatti oomishneetti geessinutu bitatu garuu hin beekan Oromoo. Jennaa har'a garuu Oromoon qabsoo godheen wareegama godheeni Sudaaniitti miti. Sudaanillee yeroo dhumaa qabsoo hidhannootti hin deemnutti yeroo Sudaaniin guutummaan nu bare addunyaan Oromoo bare. Har'a the main actor kan bira darbamuu hin dandeenye siyaasaa biyya Itoophiyaa haasa'ama taana utuu waa'ee Oromoo kan bira darbuu hin danda'amu. Sadarkaa sana ga'e qabsoon kun geenye isa geenye sadarkaa uummati Oromoo eenyummaa isaa beeksifatee siyaasaa keessatti bakka murteessaa qabaachuu isaa itti murteessee irra jira. Kuni ni warra har'a lubbuudhaan jaallan warra wareegamame warri lubbuudhaan jiru hadhaa isa darbee fi har'a kana wal bira qabnee yeroo laallu ila boona guddaan nuti lubbuun jiraannee kana arguu waan guddaa. Oromoon har'a beektaa kan akka Oromoo walii galu tokkoon ta'uu jedhama. Kan akka Oromoo tokko ta'uu hin jiru. Eessaati saboota biyya sana keessa jiran keessaati kan akka yeroo tokkichatti magaalota 250 ol keessatti hiriira bahee dhaadannoo dhageessisee dhaadannoon isaa gosa tokko kan ta'e. Keessa biyya kam keessatti warra akkanatti godhame warra bisee warri saboota kibbaatu godhame uummate akka Oromoodhaatiin wal ta'e hin jiru. Oromoon tokko ta'e. Kuni eessa geenye keenya keessaa tokko kana jechuudha. Fakkeenyota kaafnee ibsaa turre. Oromoon kuni Dajjaazmaach Kabbadee Bizineeshtuu jedhama. Yoo Oromoon kuni walitti fincaa'uu fincaanni seessi fudhatee deemuu danda'a. Garuu walii galee bakka tokkotti fincaa'uu qabaa jenna. Amma bakka tokkotti fincaa'uu yoo danda'eera beektaa. Maaliin bakka hunda Harargeedhaa eessaati Baaleedhaati Booranaa ka'ee amma Wallagga dhihaa Dambidolloo Gidaamiitti Oromoon tokko ta'ee jira. Bakka tokkotti fincaa'uu kan humna ta'eera Oromoon. Geenyeen keenya achi humna ta'uu keenya argisiisaa jiru. Galatamumaa jennaan warra wareegama kaffalanii eenyummaa Oromoo gadhaabaa jiran kanaaf galatamumaa jechuu malee waan jennu hin qabu. Kabajaa dhabne argataa jirra. Kan nu hafte gabaabaa. Kan hafte gabaabaadha. Oromoon biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu duwwaa. Kanaaf kaanii gadhaabneerra geenyeen keenya bakka sana gaheeraa jechuudha. Har'a Oromummaa waliin barsiifnu. Har'a Oromiyaan eenyu jechuun barsiifnu. Har'a afaan Oromoo waan wal barsiifnu hin jiru. Aadaa barsiifnu hin jiru. Instituushinii dur dhabnee amma gad dhaabbataa jira. Sirni gadaa, abbootiin gadaa, hoollee maaliin gad dhaabbataa jira. Kun hundi maaliin alaabaatu kan Oromoon qaba jedhu. Alaabaa kanaan qaba jedhee kan inni namatti argisiifachuu danda'utu dhaabbatee jira. Gaafa qabsoon kun jalqabe garuu sun hin jiru. Odaatu jira. Odaan mallattoo gadaa sirna gadaa ta'uusaa har'a Oromoon hundatu beeka. Gaafa sana kun hin jiru. Geenyeen kun itti geenye. Oromoon humna ta'e. Humna eenyullee gadhiifate. Asiin jedha. Waan dheeraa irraa haasa'uu hin danda'ama. Irra deddeebi'uu waanuma dhaggeeffatooti keenya beekan irra deddeebi'uu akka ta'aniif asuma irratti hin gabaasa. Gaarii kun akkuma jettu dhugumaa kana keessatti immoo amma hunduma dura fuulatti bahee kan mul'achaa jiru dhaloota haaraa kana dhaloota qubee kana qeerroodha qarreedha jecha dubartiin kun jette fis ragaa kennaa jiru seenii Oromoon bilisummaa hin barbaada garuu hin barbaadu jette ifatti bahee
agarsiisaa jira jecha maanguddoo keenyaa tokkoon iyyuu fiduu barbaada asirratti akkasuma mareetu goonu nam tokko wajjin yeroo qubee dargaggoonni qeerroon sochii kana ifatti jalqabe 2015 waanuma taajiru ilaalaniitiyyuu dhaloota du'a tuffate jedhan dhaloota du'a tuffate uummatee jira qabsoon kuni kanas immoo gaafa jecha irreechaa 2016 sana argineerra haala qeerroon suni matrayyesiitu mataa isaarra jaajjee jiru waraana gidduu jaajjee dirreetti ol ba'ee qoma isaa ifatti qabee akka sanatti dhaadate sana dhugumattuu dhaloonni ammaa kun akka du'a tuffate ifatti agarsiisee dubartiin kunis waan jette sanaaf deebii argatteetti waan taajirutu jira argaa jirti guyyaa guyyaatti muddamatiyyuu ka'ee isaanuu muddama keessa galchee jira kanaan wal qabee barreeffama keessa sana keessatti haalli amma mul'achaa jiru haala baay'ee wal xaxaa ta'ee haala gaadiyamaadha haala baay'ee si addessaa ta'edha jettanii mi'achi irratti maal jechuu keessan xiqqoo isheen babal'iftu. Fayyaa ta'e waan dubartii sun jette kaafteetta dhugaadha. Oromoon har'aa du'arraa sodaa dhaabbateera. Waanuma argineera. Waggaa tokko waggaa lamaa oliif sochii diddaa gabrummaa godheeni eenyullee biraa wareegamu itti fufee gochuun isaa sun du'a sodaachuu dhabuu isaa nu argisiisa. Kanaaf fayyaa ta'e galatoomi. Wanti isheen jette sun nu guggubaa ture har'a garuu nu qabbaneesseera sochii wareegamee Oromoon godhaa jiruuni. Kaanii fi haala siyaasaa har'aa biyya sana keessa jiru siyaasaa adda addaa keessatti as geenye keessa deemaa as geenye siyaasaa adda addaa keessa deemaa as geenyeetu dhufnee har'a haala har'a jiru yeroo geenyu akka nu dur beeknu sanaatti akka fakkeenyumaa anaa fi akka nu dur beeknu sana naa ta'uu dide. Maaliif mootummaa Haile Sillaasee wanni bosonatti baatee lolta mootummaa Dargis akkana magaalaa keessa teessee magaalaa waa takka illee dhageessisuu hin dandeessu. Uummati socho'uu hin danda'u. Uummati socho'ee jedhee hiriira bahuu hin danda'u. Bara mootummaa wayyaanee kanas yootti dhufnee seennee ilaalee jennee akkuma isa mootummoota Habashaa darbanii dhorkaadha wanti sun kan qabsoo godhu kan mootummaa ala jiruudha. Uummati hiriira bahuu hin danda'u. Uummati sagalee isaa dhageeffachuu hin danda'u. Heerri biyyaa garuu yoo eehameyyuu amma haala isaatu kanatu jijjiiramee jira jechuudha. Haala sanatu jijjiirameetu mormituu kan alaa beekame itoo hin ta'in isuma keessaatu isa keessaatu ka'eetu sirnichuma keessaa ka'ee sirnichumatu wal gaadiyee wal xaxee waan mul'atu fakkaata. Garamitti deemaa eessatti deemaa wanti irraatii kana jettee har'a conclusively kana gara kanatti deema kan jettu wal gaadiyaadha kan isin jedhuufi uummati hiriira kunii diddaa argisiisuuni nu gahee ifatti itti labsaa jira. Qaama mootummaa ta'ee kan silaatii ajaja mootummaan jedhu dabarsee ajaji mootummaan dabarsu fuudhee hojiirra oolchuu didaatu jira. Ni argina amma tokko gowwoomsaaf diraamaaf isa ta'u hin beeknu garuu didaatu jira. Qaama mootummaa ta'e qaama federaalaa ta'eetu
mootummaadhuma riijinii kan tokko irratti duula baneetu lolee uummata ajjeesaa jira mootummaan federaalaa. Kana irratti immoo waan jedhamu haala biyya keessa jiru yeroo ilaaltee jettutu wal gaadee wal xaxeetu waliin jira walirratti qabsaa. Wal mormaa garuu qaamuma tokko immoo qaamuma mootummaati. Isa kanatu wal gaadu fakkeenyuma kaasuu dandeenya. Hammam takkatu wanti kun fiixa bahaa miti waanuma mul'atu yoo ilaalle. Hamma danda'anitti warri wayyaanee saboota biyya sana keessa jiran keessaatii gurguddicha lamaan Oromoo fi Amaar wal dhaabsiisu wal lolchiisu itti barbaadu. Kana irratti shira hojjetaa bahan sanatu faallaa jira. Qaamuma mootummaa kana ta'etu waan mootummaatti hin barbaanne raawwataa jira jechuudha. Siyaasaan akkasii argamee sun beekama. Attamii mootummaa warra naannolee kana naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa fi bajetii eessaa ba'a? Wanni tireejarii mootummaa keessaatii ba'a. Garuu waan inni hojjetaa jiru immoo maali? Isa kanatu waan kana wal xaxaa taasise, wal danqaa taasise. Kana biratti dabalee immoo gaaffii uummataa. Gaaffiin uummataa sirnicha kabeebsinee wayyeessinee ittiin jiraannaatu hin ta'in sirnichi nu gahe dadhabne. Daan wayyaaneetti jira uummata. Sirni wayyaanee nurraa buqqa'uutti jira. Ila kan mootummaa fi qaama mootummaa. Gama tokko yoo ilaalteetti immoo qaama mootummaa wal mormuu. Lafa mootummaan fuudhee Tigiree jedhetu mootummaan naannoo Oromiyaa fuudhee immoo uummatatti deebisu. Lafa albuudaa fuudhee attamitti wal mormu waliin jiraatu. Wal gaadu, wal xaxu. Isaan keessattis dhibdee adda addaatu dhagahama. Dhibdee adda addaatu. Kun waan isaan keessatti mul'ate hin beekne. Kanaafitu siyaasaan amma deemaa jiru wal xaxaadha. Kamtu kamii garamitti deemaa wanti deemaa jiru kun dhugaadha moo fakkeessiidha diraamaadha waanuma yeroodhaan mirkanaa'udha malee har'atti kana kan jechuu dandeessu. Asirratti waan tokko waan deemaa jiru kana dursaniis faarsuun hin ta'u. Waan deemaa jiru kana dursaniis abaaruun waan sana waan kana hundaa kan fidaa jiru immoo sochii uummataa akka ta'e jechuudha. Gaariidha. Waa'ee OPDOs xinnoo tuttuqxaniitu haala isaanitti jiranis sochii isaanii agarsiisaa jira. Kanas hanga tokko poozitiivii ta'een ilaaltanii keessaniittu asirratti waan nu himtan qabdu waan waraqatarra keessan sana. Beetaa ijaaramni dura akkaataa itti hundee OPDO'n ijaaramuutti geesse ijoollee warra TPLF kanaa wajjin hojjennee waan beeknuuf hundee isaa tokko lamaan beekna jechuudha. OPDO'n kan ijaarame uummata Oromootiif hin ture. Ifa. Dhufanii nu wajjiniin hojjechuu yaalanii akka meeshaatti nu godhachuu barbaadanii jennaan nuyi walabummaa dhaaba keenyaatii fi kaayyoo keenyaa dinnaan nurraa garagalanii dhaqanii OPDO ijaaruutti utuu OPDO'n ijaaranii biyyoota Saudi Arabiyaa biyyoota adda addaa keessa deemanii Oromoo walitti qabanii isin ijaarra jedhanii dad Oromoon dinnaanitu warra harka isaanii keessa jiru fi warra aandeem keessa turan walitti qabanii ijaarratan. Kan ijaarratanii ofiif ijaarratan meeshaa isaanii turan. OPDO'n waggaa dheeraadha. Waan isaan ijaarratan kanatu har'a akka fakkaatu sanatti isaaniif ajajamuu diduutti jiranitti fakkaata. Amma mirkanaa'aa hin beeknu. Garuu hamma argina har'a arginutti lakki akka duriitti nu ajajuu hin dandeessaniitti jiru natti fakkaata.
nuun ajajuun dandeessanii kan isaan jedhan kana lakki ajajamuu fi qabdanii jechuun hin dandeenye. Isin waan gaddaa kaleessaa gaafa akkasii waggaa daddama darban kana isinii OPDO waliin kanaaf akkuma sanitti fufuu qabdu kun hin fakkaatu akka jechuudha. Har'a sadarkaa har'a OPDO'n bifa kanaan of haaromsinee gartuu kanaanitu sochoonaa gooftaan keenya uummata keenya jedhani kan geessisee irree uummata Oromooti. Abdii uummata Oromoodhaan qabame. Malee sanaan dura ammoo akkas jechuu hin danda'an. Ammoo kan nuyi irraanfachuu hin qabne OPDO malee keessa isaatii sabboontottiin dhabamne. Gaafuma jalqaba dhufan irraa kaatee yoo Ibrahim Malkaa gaafuma dhufanii biyya seenan wanni Itoophiyaa Oromoodhaaf hin taane bakka miidhagtaa ciccittuu jedheetu keessaa bahe. Sabboonummaa sabboontoti keessa jiru jechuudha. Miccileen keessa jiru. Kanaaf kan sabaaf yaaduu danda'an keessa hin jiran jechuu dandeenya. Kanaaf OPDO'n har'a sochiin argisiisaa jiru waan baay'ee haasa'u. Waan baay'ee abdachiisu. Humna isaatti qabu waan kana xumuraan gahu moo booda deebi'u moo yeroodhaaf uummata qabbaneessuudhaaf yoo ta'e uummati kan inni qabbanaa'u miti kan inni gaafataa jiru jijjiirraa hundee sirrichaati. Har'a OPDO'tu iyyuu biyya bulchaa jira bakka baay'eetti. Gaaffiitu jira beeku. Uummatichi iyyuu overtake godheeraan bakka bakkiiti. Ila wanti jiru siyaasaan biyya keessa jiru akka kana. OPDO'n waan trigger gootee waan iseen kaafte kun kan isaan jedhan kun isaan hirkaa baheeyyuu absicha sadarkaa kan biraati. Wanti OPDO'n jalqabe kun qabsoo Oromoo sadarkaa tokkotti ol guddise. Xumuruu dhiisuu dadhaban hin danda'u. Utuun xumuriin hafuu danda'u. Xumuruus immoo hin danda'u. Garuu qabsoon Oromoo sirni tokko yeroo diigamu humna horataa furga'aatu deebama. Deebaan jiru. Kufaatii Haile Sillaasee. No achi duuba yoo deebitee ilaali. Xaaliyaaniin dhufe Haile Sillaaseen baqatee bahu dhaabbanee qaba. Mootummaan Haile Sillaasee kufuu Oromoo irraa waan ija banee qaba. Mootummaan Dargii kufuun waan Oromoo irraa ija banee qaba. Sirni wayyaanee kufuun Oromoo qabsoo Oromoo sadarkaa kan biraati. Ol tarkaanfachiisa. Xumura isaa har'a jalqabe kanatti xumuraan isaa dhiisuu danda'a. Garuu qabsoon Oromoo bilisummaan akka bahu dhuguma kun hundi keenya beeknaa OPDO akka dhaabaatti rakkoo ta'edha malee OPDO keessa Oromoonni jajjaboon sabboononni hedduu akka jiranu kanuma amma lubbuu isaaniitu kennan fa'aa beekna. Fakkeenyaaf akka Tarrafaa Qumbii namatti gaafatamummaa guddaa irra turanii mana murtee waliigalaa Oromiyaa keessatti guyyaa gaafa ajjeefamanii illee hojii oolanii galanii warra akkasiifaan jiru kan biraas rakkoon akka dhaabattee muulaaluu eessa gahuu danda'u akka nam tokkootti warri fedhii wal fakkaataa qaban kun warri quuqama qaban kun warri sabboonummaan keessa jiru kun wanti hundumtuu karaa dhaabaa adeema. Seerri kan hojjetu dhaaba irratti kan seeraan hojjechuu irraa eegamu dhaaba irratti yoo sun hin taane eessa gahuudha danda'u. Akkuma immoo yeroo dhiyoodha sikunoo torban lamaa sadan darba kan immoo arginu rakkoo guddaa kan ta'e olaantummaa dhaaba Hiwaat ta'uu ifatti walitti himanii waliin falmaa turanii homaa tokkoon illee gadi hin baane ammayyuu Hiwaat ammas dudubatti deebi'ee diyyuu tokkummaa olaantummaadhuma sana haala jajjabeeffachuu irratti iyyuu marra lammaffaadhaaf iyyuu kun ammoo walga'iitti deebi'ee walga'ii irra jiru naannoo isaanii sana rakkoon hagamiyyoo aadaa seenan hagamiyyoo dhaadatan eessaan gahuu danda'u amma humni hin jirretti amma aangoon hin jirrettidha. Gaafiin deebii dhabees kana akka kootti asirratti illee waan jettan qabaatanii keessan hin beeku. Yoo hin qabaanne waa biraachan darbaa ammas waan barreeffama keessan keessatti arge tokkotu jira xiqqoo ishee waan jettan qabdu. Madammati. Tole.
fitan Jira. waan ati amma jette irratti waan jettuu gabaabduu jechuu barbaadeetan ifamaa afaanti si kutuudha. Mootummaa Haile Sillaasee keessa sofuusaati. Sirna fiwudaalizimii isa wanni sanatu hojjechuu dadhabee keessa isaati. Sirnichatu internaalii dhumate hin kufe beekta. Kaani isa kuffisesi instrumentii dhuma inni na protect godhee na ijaara jedhetu isa kuffise bee. Sochiin uummataa jiraatu malee the final push kan godhee waraana. Mootummaa dargii hafudhan. Mootummaan dargiidhaati internaalii dhakufe. Waraanni Eertiraadhaa fi qabsoonni bilisa baasaa adda addaa godhanii hin dadhabsiifnee miti internaalii dhakufe. Maalitti isa kuffise? Mangistuu yeroo tokkotti jeneraalota 20 meeqa ajjeese. Sistamii tolche. Komaandarii administreetii komisaariyaatii jedha. Waan hin beeku. Internaalii ofiisaatiin of kuffisee galu dargiin. Kan wayyaanee kunis haaraan ta'u. Internaalii isa keessaatii sistamii isaa keessaatii yoo wal gaadee walii isaatii wal danqee dhugaadha amma yoo nama OPDOdhaati mararfannoo godhe OPDO mararfachuu jechuun EPRDF keessa jira. EPRDF jechuun immoo Tigraay kan itti ajajuudha. Si jechisiifti lubbuun wal keessa jira. Achi keessa jiran. Achi keessa ta'anii immoo qabsicha wanni godhuu itti diddaatti argisiisa amma tokko diddaatti argisiisaa jiran gaaffiilee ciccimaatti kaasaa jiran. Inni kuni sistamichi walii isaa keessatti internaalii wal danquu isaatii fi wal gaadi'uun isaa suni waanuma kanaan dura ta'aa dhufeedha haaraan ta'u. Keessaa maaliif hin baanee warri jedhantu jiru? Keessaa bahee warri kaanuu maal godhu? Keessa ta'anii warri sistamicha beekan waan isa beekan yoo hin godhin ati keessaa baatee jennaan kunoo waraabessa taa'ee eeggatu sanatti kennanii Muktaarfaa Asteerfaa maalfaatti kennanii biraa deemu jechuudha. Sanatu irra filatamaa fi ani hin beeku isaantu ilaallata sana. Anaaf akka kiyyatti garuu sistamichatu internaalii rootan ta'eetu dadhabeeti walii isaa wal danqeetu wal cafaqaatu jira. Warri ilmaan Tigraay kuni uummata jijjiiramanis miti. Uummata haala wajjinis deemamu kanarraa eeguu hinuma hin dandeenye. Hamma danda'aniifitti ilaala akkuma isaanii durii sanatti nu ammayyuu sirriidha jedhu bara ibsa isaanii sana irratti yoo laatte jedhu. Bulchiinsaa fi sirrii guddaa malee nu ammayyuu sirriidha. Sirni keenya sirrii miti. Mudaa qabaa hir'ina qabaa hin jedhan nu ammayyuu sirriidha jedhu. Ilaal kufaatiin isaanii achirraa dhufu. Sirni tokko yoo amma apartheid South Africa yoo fudhatee bakka tokko gaafa jedhu hojjetu sistamii kun jedheetu of jijjiiruu yaada. Of jijjiiree geeddareetu warri adiidhaatii fi wanni suni qabeenya qabatan irratti hafa. Ijoolleen Tigraay kun garuu kana yaadaan jiran jechuun TPL Tigraay uummaticha miti TPL. Kanaaf ilaal akkaataa haaraatti ilaaluu qabna kan jedhuufis kan akka kootti akkaataa haaraatti ilaaluu kan qabna kan jedhu sistamichuma keessaatiitu sistamichumatu walii isaatii wal qabaa jira jechuuf hin jedhee yaadati kaafte irratti kan dargii irraa kan wayyaaneetti yoo dhufte hambifa kanaan hin hubadha. Gaariidha. Gaafii koottaanu naa deebisuudhaaf fedhiin keessan hagam akka ta'e hin beeku. Garuu waan gaafii koo kana wajjin walitti dhiyaatuun argee barreeffama keessan keessatti fakkeenyaaf kan ijaaramee fi kan tokkoometu dhuma irratti injifata kan jedhu kan biraa immoo xumura irratti paartii yookaan mootummaa dimokiraatawaa ta'e uummachuu kanaafis eenyuun haa ta'u kan uummanni filate akka
biyya bulchu akka uummata bulchu kanaafillee kan of hin qopheessini kan hin qophoofne kan kana hin hubanne dogoggora guddaa akka ta'e tuttuqxanii xiqqoo booddeetti deemsuu barbaade gara 2001 yeroo mooraan qabsoo kun gargar adeemuu jalqabe yeroo Oromoonis immoo gadduu jalqabe haala biyya keessaa kaafne argaa jirra dhagaa jirra tokkummaa takka mul'atee hin beekinti Oromoo gidduutti mul'atee itti fufee jira kundumtuu kan argamu yemmuu ana karaa kottu yemmuu miila fudhatanii biyyaa gadi baanudha immoo Naayiroobii gaanu yookaan gara Sudaanitti garagalan kun mul'achuu jalqabdi xixiqqaatee jalqabee tokkorraa lamatti naawwatatti walitti deebi'a jennaan ittuu fufee lamatti 3 4 5 amma ganama kana walgahii tokko gaggeeffamaa jira walgahii Global Gumii Oromiyaa waa'ee kana mari'achaa jiru dubbachaa jiru akka 8 ga'ee kaasan naabumti maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin socho'u walitti adeemurraa walirraa fagaachaa deemaa jira yeroo jalqabarra akka gargar deemuu jalqabameen waggoota kurnan jalqabaatiif uummata tokko uummanni kun dhaga'uu hin dandeenye sababa isaa karaa laaluun isuma gargar deemu arguu malee xiqqoo ishee kan waa dhaga'uu jalqabne 2012 irrayyuu keessaa yeroo ODF uumamuudhaaf sochii jalqabe irrayyuu kaayyoo ganamaa irratti wal dhabne wanti jettu dhaga'amuu jalqabde isheenuu ofiishaalii miti bakka tokko tokkotti waltajjiirra ta'anii kan himan jiru kuna ta'u akka ta'etti immoo fudhannu akkuma isin ammoo barreeffamatti keessatti dhumarrattoo murteessaan uummaticha dhumarrattoo hundumtuu waan uummatichi murteessetti bitamuuf itti buluuf dirqama bilisummaa isa jedhu saboota garagaraa tokkummaa isa jedhu inni achi cinaa kaa'amee amma akkuma isinuu akka yaadaatti keessan sana maaliif diina irratti walii galamuu dadhabame shakkiin jiru kana miti waa biraatu jiraadha kan Oromoon shakku kan isaan nutti himne jira malee kun rakkoo ta'uu qabu hogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo kun namoota bebbeekuudha bilchaataadha kana wallaalanii miti yoo kun ta'uu baate dhumarratti sooga tarii rakkoo walitti humuudhaaf jirra isa uummanni filate fudhachuuf hin qophoofne yoo ta'e rakkoo walitti humuudhaaf yoo jirra mee asirratti waan saba kanaafis waan beektan yoo jiraate yoo nutti himuudhaaf dandeessa kanaachitti immoo yaaduma mataa keessanii asirratti kanaa keessan barbaada. Wanti xiqqaafte kun waan jabaadha. Waan miira ofii keessaa bahanii uummata Oromoo uummata ofiitii fi waan bu'aa buusa jedhan jechuudha tuga. Miira ofii keessaa waan takka asirratti kanan kaa'uu barbaadu seenaadhuma keessattuu asumattuu kan argine dhaabi tokkichi yookaan sochiin tokkichi yoo dhaqee sirna jiru tokko bakkaa buqqisee anatu kana siniif fide sirna abbaa irrummaa isaa irratti diriirse uummatichaa fi nama isa bulchuutti geeddarame malee garaagarummaa hin qabaatu. Kana fakkeenyuma gaarii arguu dandeenya, kan Eertiraa arguu dandeenya, kan warri Tigraay ijoolleen Tigraay waan godhan kanarraa arguu dandeenya. Jijjiirraan kan dhufu hundeedhaan jijjiirraan kan dhufu sirni tokko bakkaa buqqa'ee ka'ee sirna dimokiraatawaa ta'een uummata kan isaa yoo kun hin taane fakkeenyuma fudhannaa adda bilisummaa Oromoo injifatee dhaqee sirna sana keessatti Oromiyaa yoo dhuunfatee Oromiyaa keessatti ana malee kan biraa hin jiru yoo jira ta'e kanuma TPLF koppii goonee uummaticha akka sagalee kennatu paartiileen adda addaa dhaaboti adda addaa
adda irratti hirmaatanii sirna dimokiraataa ta'anii ummati keessaati kan isaan dhaaba duwwaa filatan kaayyoodhatu filata ilaalchatu filata ummati amma ilaalchi jiran lama wanti gabaabaatti Oromoo keessatti kan jiru tokko Oromiyaan walaba taatee kan Oromoon itti abbaa biyyaa ta'u Oromiyaa walaba kun immoo Oromoon biyya isaa keessatti ofii isaatii of bulchee saboota kaanii wajjin immoo Itoophiyaa keessatti federaal kana lamaan kan jira ifatti kan jira isaan kana inni federaala ta'ee akkasittiin achi keessatti jiraachuudhatu qaba jedhus yoo dhaqee injifatee walii ta'e yaada isa kaanii irra ejjetee bira darbuun qabu lamaanuu Oromoodhaaf dhiyaatee refereendamii ta'ee Oromoo keessaatii yaada isaa filachuu qabaa jechuudha yoo sana ta'e duwwaa dimokiraataa ta'a yoo sana ta'e duwwaatu haalli tasgabbiitii fi nagaa waaraan bu'uu danda'a kan ijaarameetiin nan jedhamu maalirraati har'a waan social miidiyaan kun fidee fi miidiyaan adda addaa fiderraati kan jaarmiyaa hin qabnetu akkanumatti qajeelfamaa fi yaadaa fi ajaja dabarsaa oola uummatatti akkas godhaa sana godhaa jedha waa'ee Finfinneetu ka'a waa'ee Finfinnee irratti gadi ba'ee waa haasaa jaarmiyaan qabu garuu malee kaayyoo tokko bakkaan ga'uu hin danda'u yaada himuun gaarii garuu ijaaramanii isa ijaaramee caasaa qabu miseensa qabu abalu bakka akkasii dhaqe abalu sanatti umur kana godhu kan jechuu danda'u isatu kan dhumarratti kan ijaaree ummaticha ijaaramee ummaticha kan ijaareetu dhumarratti yeroo yaadisaa sun ummatatti gadi ba'u sagalee argachuu danda'a gatiin qabu kaanii fi waan qabxiin har'a jiru diinni inni nuyi irratti xiyyeeffachuu qabnu isa kana diinni isa kana kan jedhu diinni tokkoffaani sirna wayyaaniiti waan uummata keenya irra gahe dabaan uummata keenya irra gahe miidhaan uummata keenya irra gahe bara sirna wayyaanii kana takkaa seenaa keessa bara Minilik uummata Oromoo miliyoona meeqaa walakkaan hir'atee jedhu dabii akkasii miidhaan akkasii uummata Oromoo irraa kan gahe akka yeroo hiriyaa kan hin qabu yeroo bara wayyaanii kana keessa miidhaa guddaadha uummata keenya kanaaf diina tokkoffaa kan nu irratti xiyyeeffannu sirna kana kuffisuu walii keenya wal dadhabsiisuu miti walii keenya irratti walitti duuluu miti kun yeroon nuuf hin kennuyyuu yeroon isaa kana kan kanaa miti kan nurraa eegamu tokkummaa uummatii hin jaallatiin blessing disguise kan jedhamu waan tokkoon Oromoo miidhuuf jedhaniitu Oromoo tokkummaa isaa cimsanii beekta isa kana cimsinee akkamittitu har'aa waan Oromoon barbaadu sanatti dhiyeessina qabsicha kana gamba xumuraatti fincila xumura gabrummaa kan jedhamu sanatti akkamitti deemsifnaa garma sanatti akkamitti ceenaa irratti walii galu malee kiyya malee yaada koo malee kan jedhu nu kuffisa wanti inni barbaadu dhanni sun akka nuyi walii keenya keessatti wal nyaannu akka nuyi walii keenya keessatti wal morminu yaada koo malee faatookiidhaan maal kana irratti wal abaaraa oolu wal diigu tokkummaa Oromoo isaanitti keessatti yoonni ta'e kan akka diigu kan yeroo nuyi ittiin tarteen goonu har'a miti kuni darbu amma 8 jennee miti 8 moo meeqa tarrisan jettee atumti Oromooti Ora barkude akka saba guddina Oromoo dammaqiinsa siyaasaa isaa wajjin Palestine meelaan Palestine uummata miliyoona meeqa 3-4 hin goonne bara paartiilee meeqa keessa jira no rakkanumatti paartiin jiraachuu
paartiin jiraatee garuu akkamittitu ajendaa isaatii promote godhu. Diina tokko faadhiisee walii isaatii wal nyaata yoo ta'e abaarsa. Yaada adda addaa walii fudhannee walii obsinee wal dandeenye wal bira deemuu danda'u waliin deemuu lafa common area irratti qabsoo wal gargaaruu dandeenyu irratti wal gargaaru inni kun qarooma. Kanatu immoo nu barbaachisa. Kan akka yaada keenya. Ana amma dhaabbati adda bilisummaa Oromoo. Yaada adda bilisummaa Oromoo kan dhufu warra kaan immoo waan balaalaa dhufu hin qabu. Na gargaaru ta'ee bakka isaan beetaa lafti nuyi irratti wal dorgomnu uummatichuma irratti. Uummaticha irraa deeggarsa horachuu. Amma kana ta'etti kan yaada abbaa fedhee duukaa bu'u uummatichi maaliif wal mormina maaliif wal abaa. Caalmaatti iyyuu kan nurraa eegamu nu wal taane qaroomina kan ta'u kan diinni rifatu iyyuu sana yoo nuyi adda addummaa keenya walii beekne wanni waloo walii qabnu kaayyoo waloo walii qabnu uummata Oromoo Oromiyaa afaansaa aadaasaa kan irratti garaagarummaan yoo feelleffannee diina tokkoffaa ta'e kan uummata irraa kaafne kun qaroomina inni hafe bor gaafa Oromiyaan kun bilisoomtee jirti gaafa sanatu ajendaaleen adda addaa gadi ba'uu danda'u. Waan amma akkasiin jedhe refereendamii kun paartiin filmaatatti dhiyaachuu kun hundisaa gaafas dhiyaachuu danda'u. Har'atti garuu waan dirqamii inni olaanaa nurraa sirna nama nyaataa kan ofirraa buqqisu. Kan akkasitti ilaalama. Gaariidha. Gama kootiin gaafiin guddaa qabu kanuma dhumarratti wantani isinirraa egaa barbaadu. Egaa akkuma kakaafne mootummaan wayyaanee keessumaa Hewwahaati akka jijjiiramaaf hin uumamne ifatti argine irra deddeebina isaanii nuti agarsiisaniiru jijjiiramaaf qophii akka hin taane. Uummanni keenyas egaa akka boodatti hin deebine akka didee ka'e argaa jirra. Kana keessaa haala bishaan darba gaheetu mul'ata. Bishaan darbi gahe kun akka malee akka gaagama qaqqabsiifne walumaa galatti wareegamni waanuma jiru waan anoollee wanumattis murteeffateedha. Garuu gaagama hin malle akka hin qaqqabne gorsa qabdan yoo qabaate uummatichaaf. La fayyaa ta'ee uummati kun uummata amma nu boonseedha. Barsiisarra gahe. Amma waggaa 3tti deemaa jiramti kun amma eegaa diddaasaa itti fufee jira. Kana keessatti uummati kun baay'ee gaafatamii kan itti dhagahamu uummata sirna qabu seeraan buluu jaallatu walis bulchu barbee gandi baay'ee lafa baay'eedhatu bulchiinsi mootummaa irraa ka'ee uummati ofii isaatiin koree jaarrate uummata immoo nama kaan biraa wajjin jiraachuudhaaf mirga isaa eegee waliin jiraachuu irratti hiriiree. Amma sochii amma godhame kana keessa Oromiyaa keessa dubbatan anis qabeenyi isaanii tuqame kan ari'ataman kan lubbuun ajjeefaman kan hin jiru bara uummata sirna beeku uummata kabajaa qabuudha. Kana adaraa itti fufaa qabsoon keenya sirna irratti malee uummata irratti uummati keenya kabajaa isatti kan isatti horee waggaa 2 olii waggaa 3tti kan dhiyaatuu fi diddaa argisiise kana keessatti saba tokko lammii tokko kan biraa kan biyya isaa keessa jiru miidhee hin beeku kun laal kun qaroomina ceemina beekumsa cimaa adaraa kanumatti fufaa. Mootummaan wayyaanee kun kufaati hamma dhokee kufutti haala keessa jiru hubatee of wayyeessee sirnicha waa tokko karaa nagaatiin tiraanzishinii wayii akka dhalatu godha abjuudha kan eeguu qabu.
waan kaleessa jedheeyyuu har'a hin haadha. Hidhamtoota hiikna guyyaa 15tti jedhan har'a guyyaa meeqayyuu ta'e guyyaa 10 ta'e. Waan meeqa abdii gale waan meeqa immoo waan sanayyuu hin jiru. Ila irraan eegu karaa waraanaatiin biyya Oromiyaa bulchuudhaaf komaandi poostii jedhee dadhabee ammaan booddee wanti inni fidu haalli kam yaalu tarii akka uummati wal fixu taasisu amantiidhaan walitti buusuu yaalisisu sabootaaf saboota walitti buusu amma daraasaa dhiyoodhuma gidduuma kana kaleessa moo dheengadda walitti buusu mootummaa eeviliin akka kanaa hin jiru addunyaa kana irratti takkaa hin argamu. Kana beekee uummati keenya immoo more responsible ta'ee more gaafatamitti dhagahame akkuma amma beekumsaaf qaroominaan sochiisaa kana geggeessaa jiruuni itti geggeessu. Sattuu adda duree ta'anii kan waan kanaatti wareegamas kaffalaa jiran qeerroo fi qarree. Uummati bira hin jiru jechuudha. Garuu adda duratti kan waan hundaa hojjetaa jiran. Isin warri adda dureedhaan itti jirtan kun waan isin diddiiguu barbaadu kan isin qooduu barbaadu amma iddoo waa tokko tokko dhagahamu akka warri Tigraay ilmaan Tigraay kan Oromoo beekan ijaartee qeerroo fakkeessitee waan daba adda addaa uummata irratti hojjechuudhaan jibbisiisuuf yaalaa jirti jedhamu kun haala akkasii to'achuu qabdan jabaachuudhatu qabdan. Keessa keessanitti internal unity keessatti tokkummaan keessan cimuudhatu qabu waan isin qooduu barbaadu ofirraa fageessa tokkummaa keessaniin du'a injifattanii du'a sodaachuu bira dabartanii har'a Oromoo kabajaa kanaan gaggeessan itti fufaa jennaan abbootiidhaan warra naggaadheedhaan warra adda addaa hawaasa Oromootiin immoo yeroon kun yeroo murteessituudha uummata Oromooti. Deemnee saqarree maarra geenyeerra gara injifannoo gara uummataa uummati biyya isaa keessa. Waan ta'e hundumaatiin kana bira dhaabbachuu malee karaa hiruun garaa hiruun miidhalamee arrab-labee ta'uun hin barbaachisu. Mootummaan har'a kan inni jiru waan humna waraanaa Afrikaa qabuuf humni tikaa Afrikaa qabuuf dinagdee Afrikaa qabuuf dinagdeen salaamshaa jira kufaa jira kan waraana isaatii immoo ilmaan keessan kan waraana keessanii jirutti waraana wayyaanii keessa jirutti dhaama ati achiitii asii obboleessi kee obboleettiin kee adaadaan eessumii kee du'aa jira wayyaaneen ajjeesaa jira. Ilmaan Oromoo tika wayyaanii keessa jirantti dhaama irratti dhiibbaa godha akka isaan hin ajajamneef akka isaan hin hojjenneef taasisa. Mootummicha diiguun keessa isaatiin wayyaaneen ammaan booda bakka isaatti deebi'uu abjuu himatee. Fala adda addaa yaaluu dandeessi. Shira adda addaa yaaluu dandeessi. Lola tarii ol biyyoota ollaatti bantee yaada namaa gara dabarsuudhaaf sinaariyoo adda addaa ni ta'a kun ta'uu danda'a kan jedhu lafa kaa'atanii qaroominaan haala jiru hordofanii yeroo yeroodhaan tooftaatti qabsaa'uudhaan jiruu barbaachisaa. Isuma kana uummata Oromoo jabaadhu qeerroo jabaadhu barsiisaa bartaa jabaadhaa uummati Oromoo dhugaatti uummata kabajamaa kan sadii qaba jedheen kanaan dura ibseera. Uummati Oromoo waan gurguddaa ofirratti hin beekne sadii qaba. Baay'ina uummataa qaba. Dinagdeedhatu qaba. Teessuma lafaatu qaba. Waan sadan kanatti dhimma baanaan wanti danda'u hin jiru jabaadhaa. Bariin bilisummaa aduusee ol bahaa jirti. Kan kana gad deebisee dhaamsuu dukkaneessu hin jiru jedha fayyaa ta'aa galatooma. Siruu baay'ee galatoomaa kana malees
isinis warra kakeessanii qabsaa'onni gameeyyii warri guucaa sochii qabsoo bilisummaa uummata Oromoo kana qabsiiftanii waan har'a argaa jirru kanaan nu geessan wareegamatti kafaltaniif dadhabbii dhamaatiitti kafaltaniif hundi keessanuu eessaa jiraadhaa eessaa jaajjaa yeroo ammaa kana ulfina guddaa qabdu kabajaa guddaa isinii mala nagaan jiraadhaa bilisummaa gaa qaqqabaa argaa nagaa tola. Amin. Ya ta'e galatoomuu. Raji barakana ya jama bolla keessa teesse bolla qotti dhala baashee ilmoo rirmaayi shirani garaaf qalbii kiyya katanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita maal godheen an sirraa cita si fudheen giccii koolixa si fudheen gulli soolixa Fudin dadar kolita, fudin shalla kolita, fudin shukutelita, fudin sabatalita, fudin awadalita. Shirani, isado dodor sisani, akan sirracitu fiadani, malgoden an sirracita, malgoden an sirracita. Sifudin aje kolita, sifudin sarbo kolita, lebora konsilita, sifudin nakam delita, sifudin macharanita, sifudin shashe kolita, sifudin udar kolita, sifudin bampich kolita, sifudin najo kolita, sifudin hammayalita. Jirra
barii arguuf garaa nu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiddee taate harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeen nulee mataas injiraan ajjeesa hammeen nulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 kunuar allee jirra namammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana timse namammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii akkan sirraa cituuf yaadani maal godheen an sirraa cita si fudheen meettaa koolixa si fudheen horroo koolixa si fudheen wayii soolixa si fudheen gimmir koolixa si fudheen roobee koolixa si fudheen dhimman koolixa si fudheen sulultaalixa shiranii isaa dhorsisanii akka sirraa cituuf yaadani maal godheen an sirraa cita si fudheen dodolaa lixa si fudheen beekii koolixa si fudheen jadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa dibachuun qaalaa koolixa si fudheen gindoo koolixa dambi dolloo koonsiilixa si fudheen amboo koolixa si fudheen cillee moolixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa